Yuuyaa akkam jirtu jaalatamtoonniif kabajamtoonni hordoftoota koo horoo Inspire World taasisan akkamnaaf jirtu bakki isin jirtanitti gammachuu quufti milkaa'inni nageenyi jaalalli tokkummaan isiniif haa baay'atu kanan jedhu Hanaa Dinaariyaati biyya Oromiyaarraa. Tole egaa guyyaa har'aa kanallee barnoota baay'ee bareedaa ta'ee fi barnoota baay'ee namatti tolu isiniif qabadheetan dhufee akkuman waadaa isiniif galetti. Tole egaa guyyaa har'aa kanallee barnoota akkamii akka wal faana ilaallu inni ilaallaa jechuudha. Tole egaa guyyaa har'aa kana barnootaan har'a isiniif qabadhee dhufe kun maal jedhaa mata dureen isaa osoo hin hubatiin hin murteessiin jedha. Osoo hin hubatiin hin murteessiin. Tole egaa osoo hin hubatiin hin murteessiin. Jireenya keenya keessatti osoo hin hubatiin, osoo itti yaadin jireenya keenya waan baay'eerratti miidhaan geessisa. Xiinsammuu miidhamaa ni taanaa jechuudha. Jireenya keenya keessatti yoggaa murtoo hin fayyadne daddabarsinu ofirratti illee, namarratti illee, maatii keenya irratti illee, nama beeknu irratti illee ta'e nama hin beekne irratti osoo waa tokko hin hubatiin yoo murteessine gaabbii guddaa keessa gallaa jechuudha. Maal ta'a osoo hin raawwanne kan jedhu jechuudha. Meeqan keenyatti hubatee dubbata? Meeqan keenyatti hubatee raawwata? Meeqan keenyatti asaamu dhaggeeffatee xumuree dubbata? Meeqan keenyatti wanta ilaalu xumuree dubbata? Jireenya keenya keessatti wanta ta'u kamuu ilaalee meeqan keenyatti raawwatee kee dubbata? Hundi keenyayyuu raaflii yookaan irra keessa isaa keessa qofaa ilaallee irra isaa keessa ilaalleema dubbanna. Kan si arrabsu hunduu diina kee miti. Kan sin jaalladha jedhu hundisaayyuu fira kee miti. Kana adda baasii beeki. Kanaafuu hubannoon jireenya kee keessatti wanta gootu milkaa'ina kee boriif si qopheessa. Tole egaa guyyaa har'aa kana seenaa baay'ee bareedaa tokko sin taphachiisuu barbaada. Akka isin na faana turtan nan beeka. Ammallee turtiin keessan na faana ta'u. Tole egaa mucaa baay'ee xiqqoo taate tokko mana barumsaa keessaa barachaa osoo jirtuu barnootni ishee ittuma fuftee akkuma yoggaa kaanii ganamaan kaatee uffata ishee uffattee gara mana barnootaa ishee ni deemtee jechuudha. Yeroo kana turtii boqonnaa booda gara kilaasiitti yoggaa deeman gara daree barnootaatti gaafa deeman mucaan tokko harka isaa baasee barsiiftuu ani na jalaa qalamni koo yookaan kopheen koo na jalaa badee jirti waan ta'eef qalamni koo kun naaf barbaadamuu qabaa jedhe, iskiriptoon koo kun naaf barbaadamuu qabaa jedhe. Yeroo kana egaa tolee rakkoo tokko hin qabu hin dhiphatiin siif argama ijoollee kilaasii kana keessa jiran keessaa fuudhan taanaan rakkoo tokko hin qabu yaaddeen in argattaa jette. Tole jedhamee egaa qalama mucaa kanaa yookaan iskiriptoo mucaa kanaa waan hunda keessaan sakatta'uuf hundi keessan boorsaa keessan as baasaatii ol kaa dhaabadhaa jette. Yeroo kanatti tole jedhamu barattoonni muluu hundi isaanii tole gaafa jedhan mucaayyoon tokko garuu mataan ishee ol jechuu hin dandeenye. Gar cabee dhaabataa kaatee dhaabatteetti. Sakatta'an sun tokko lamaan sakatta'amaa deemee wantichi in olleef sun garuu bira ga'e. Yeroo kanatti si sakattoonaa kottu jedhanii yoggaa isaan sakatta'uuf ka'anitti lakki boorsaan koo tasumaa in sakatta'amu jettee diddee jechuudha. Maaliif hin sakatta'amu jettee barsiiftuun sun baay'eetti duttee itti dheekkamte mee mucaa xiqqoo hanganaatti yoggaa barsiisaan itti dheekkamu ilaalaa miira akkamii keessa akka galamu baay'ee sodaattee boo'uu jalqabdee jechuudha. Yeroo kana barsiiftuun kun ammallee irra deebitee boorsaa kee kennii, boorsaa kee sakatteen deebisee siif kennaa jette. Yeroo kana ani boorsaa koo tasumaa yaa barsiiftuu sitti hin laadhuu jette. Yoos immoo kana taanaan qalama yookaan iskiriptoo mucaa kanaa ta'ee jiru sumadhaa jette. Yeroo kana egaa ani qalama kanallee ta'e iskiriptoo kana hin agarree garuu immoo boorsaa koos naanis fattashuu hin dandeessu jette. Yeroo kana barsiiftuun kun baay'ee tokko aartee miira adda ta'e keessa galtee maaliif isin fattashoon isinii jettee baay'ee itti dheekkamaa kabalaa kaatee yoggaa ishiin kabaltutti boo'uu malee mucayyoon kun waa tokko deebisuu hin dandeenye.
Tole egaa erga akkas sin fattasha jette akkana taate asitti nan fattashiin bakkeetti na fattashii jette. Natti qalladdaa natti qoostaayeti yeroon qabu seetee ani koos barsiisuuf hin dhaabadha malee si duukaa baacuuf miti jitti baay'eetti dheekkamte. Yaa barsiiftuu ani qalama kana hin nanne garuu yoo na sakattoo barbaadde bakkee ba'ee na sakattee adaraa ijoollota kana bukkeetti nan sakattee ni jette. Hinanne taanaan maaf akkas jetta jetti baay'eetti dheekkamte. Wanta mucayyoon kun itti qalladaa jirtu itti qoosaa jirtu seete mucayyoo kanatti baay'ee iyyaa turte sagalee ishee ol kaastee itti dheekkamaa turte. Yeroo kana egaa sagaleen ishee kilaasii keessa darbee daree sanarra darbee bakkeetti dhaga'amuu jalqabe jechuudha. Miira ishee tokko kontirool gochuu hin dandeenye miira ishee sana qabuu hin dandeenye of keessatti. Baay'eetti dheekkamtii baay'ee rukkutti. Yeroo kana daayirekteerri yookaan hoogganaan mana barumsaa sanaa dhageessee gaafa isheen fiigaa dhuftu maaltu ta'aa jirannaan mucayyoo hattuu kana mucaa kana ilaalii amala hin taane qabdi hattuudha. Ijoollonni warri kaan sakattaamu boorsaan keessan jennaan tole jedhanii sakattaasisanii. Garuu mucayyoon kun tasumaa na sakattaasisuu hin dandeenye maaliif akka ta'e garuu naafuu gaaffiidha jettee gaafatteen. Maaliif mucayyoo sakattaamunaan lakkii jette mucayyoon asitti nan sakatteenaa gara biiroo nageessiitti na sakattee jette. Ammayyuu natti qalladdi jettee barsiistuun sun baay'ee aarte tole kottu jettee daayirekteerri sun fuutee gara biiroo ishee geessite. Yeroo kana mucaan kun boo'uu fi ollachuu dhiisuu hin dandeenye. Maaliif itti iyyaa turtee rukkutaa turte sodaan sun baay'ee sammuu ishee kontirool godhee jira waan ta'eef sammuu ishee hundumaa qabatee jira waan ta'eef ollachuuf boo'uu ala sagalee tokko deebisuu dadhabde gaafa biiroo geessu. Yeroo kana barsiiftu takkaaf obsii dhaabadhu nan beeka garuu takka mucayyoon kun miira ishee baastee dubbatattu jette. Tole barsiiftuu koo jette daayirekteera sanaan ani qalama kana yookaan iskiriptoo kana tasumaa hin nanne garuu immoo kunoo boorsaa koo fattashuu dandeessu. Yoggaa boorsaa koo sakattootan immoo rakkoo tokkoon qabuutii naa sakattaa dhugaa koo bartuu jette. Yeroo kana boorsaa ishee sana harkatti qabattee jirti gadhiisuu hin dandeenye. Toletti daayirekteerri sun sossoba meeqaan gaafa isheen boorsaa sana irraa fuutee boorsaa sana bantu wanta nama ajaa'ibu keessa ture. Tole egaa wanta baay'ee garaa namaa nyaatu wanta garaa namaa ammeessu argite. Maal inni yoo jette boqonnaa irratti wanta ijoollonni warri kilaasii ishee sun nyaatanii gatan yookaan immoo tirraafii ishee yookaan wanta ishee irraa hafe sana hambaa ishee sana hambaa warra kaanii funaantee boorsaa isheetti naqxeerti. Yeroo kan argitu barsiiftuun itti dheekkamaa turtellee baay'ee naate mucayyoon kun dubbachuu hin dandeenye boo'ichaa irraa kan hafe. Maaliif funaanti maal sifaa fayyaduuf wanta qoshaashaa kana yookaan immoo hambaa kana maal sifaa godhuuf funaanti jettee gaafa isheen gaafattu imimmaan qoma ishee irra dhangalaasaa jecha honni irraa maddeen qoonqoo ishee hudhaa obboleessa manaa qabaa. Obboleessi kun immoo xiqqoodha. Yoon asii fuudhee hin galuuf ta'e wanta nyaatu hin qabu. Kanaaf inni shaanxaa kootti fuudhee galaafii jira. Anis itti boo'aa akkuma warra kaanii jireenya bareedaa jiraachaa ture. Garuu abbaan koo shufeeradha yookaan konkolaachisaadha. Haati koo immoo hojii hin qabdu hojjettuu mana keessaadha manumaaf hojjetti. Garuu abbaan koo yeroo muraasa dura konkolaataa fudhatee akkuma manaa ba'etti manatti hin deebine hin du'e abbaan koo. Abbaan koo gaafa du'u haati koo gaafa dhageessu naasuutiin hin kufte isheen illee achumatti hafte. Amma kan jirru anaaf obboleessa koo duwwaatu mana keessa jira. Obboleessi koo immoo naa gadidha. Yoo mana barumsaa kana hin dhufu ta'e obboleessi koo kan nyaatu hin qabu. Mana barumsaa kana dhufeen hambaa kana funaaniin obboleessa koof laadhaa jira jettee boo'icha kanatti fuftee yeroo kana barsiiftuu lamaan isaaniillee boo'uu jalqabanii yaa barsiiftuu koo waan tokko bicheen si rakkisuu barbaada ani maal inni yoonnaan jette
adaraa akka boorsaa koo keessatti hambaa isaanii argite kana itti baaftee hin dubbatiin na jalaa baaftee itti dubbatte natti qoosu natti waan jedhu waan ta'eef ani mana barumsaa keessanii sarraa booddee hin dhufu adaraa ishee makana qofaa naaf dhoskaa. Ijoollonni immoo nama keessatti ani barsiiftu siin tuffadhee osoo hin taane siin qalladu osoo hin taane caba koo kana akka hiriyoonni koo yeroo kaan bira oolee biratti nyaadhee dhugu akka isaan caba koo kana hin argine barbaadeeni akka inni hambaa isaanii feestaaliitti funaane kana akka isaan irratti arganii natti kolfine akka isaan mataa koo gadi hin cabsine barbaadeen si dide malee siin tuffadhee dhima kee dhaga'uu didee miti yookaan immoo ani hattuu ta'e miti. Kanaafuu adaraa keessan yoo isiniif danda'ame naaf dhoskaa. Yoo isiniif danda'ame mistira koo kana yookaan immoo miidhaa koo kana naa dhoskaa. Anuu lammeeffaan dhufoo isiniin dhufin jettanii jennaan yeroo kana gaa daayirekteerri sun imimmaan ishee qabachuu hin dandeenye ofitti qabdee boossee lama ta'anii barsiisonni lamaan isaanii ofitti qabanii bo'anii dhiifama gaafattee barsiiftuun isheen rukuchaa turte sun baay'ee ofitti gadditee ofitti ceephotee wanta qabdu wanta gadhiistu wallaalte yeroo kana mucayyoo kana ofitti haammattee imimmaan ishee irraa xaragaa na duukaa jiraatta jettee fudhattee jechuudha. Yeroo kana mucayyoon kun jireenyi isheellee hin jijjiirameef jechuudha. Mee barnoota kanarraa akkasii waa baay'ee barattaniitu nan amana. Mee meeqaan keenyatu jireenya keenya keessatti wanta argineen, wanta dhageenyeen, wanta nurra ga'een meeqaan keenyatu murtoo laata? Barsiiftuun kun amma mucaan kun maaliif akka isheen boorsaa ishee laadhu jettee, maaliif akka isheen diida beeyna sakattee jettee hin beektu garuu fiizikaalii daayirektiima wanta argite sana, wanta ilaalte sanaan irratti murteessite, wanta hattuu jette, hirrukutte garuu maal keessa dhaabattee maal akka taate mucayyoon kun hubachuu hin dandeenye. Mee meeqaan keenyatti rakkoo obboleessa keenyaa, rakkoo obboleettii keenyaa, dhiphoo obboleessa keenyaa, dhiphoo obboleettii keenyaa, dhiphoo abbaa keenyaa, dhiphoo haadha keenyaa osoo hin ilaalin, dhiphoo lammii keenyaa osoo hin ilaalin, meeqaan keenyatti daayirektiima jecha argee walitti dubbata. Daayirektiima walirratti murteessa. Daayirektiima wal balleessa. Daayirektiima haaloo walirratti qabata. Waa tokko otoo hiriyyaan keessatti odeessee hin xumuriin gidduutti asaasaa kuttee irratti darbattee jecha biraaf itti dabalta. Waa tokko mee duraa hubannu. Mee jireenya keenya keessatti hanga har'aatti waa baay'ee nu dhabsiisaa ture. Osoo hin hubatiin, osoo hin qalbeeffatiin wanta nun murteessinu, wanta nun dubbannu, wanta nun goonuun meeqan dagaagaa ol guddatu karaatti hambisneerra. Kichuu meeqa sammuusaa adoochineerra. Kanaafidha faranjoonni think for speak wanta isaan jedhan yaadi dubbadhu kan isaan jedhan kanaafidha. Waan tokko otoo hin yaadin, waan tokko otoo hin murteessin, waan tokko otoo hin xiinxaliin dura gochaan hungoon waan baay'ee akka barsiiftuu sanaa mataa keenya cabsa. Akka barsiiftuu sanaa ol ilaaluu nu saalfachiisa. Ol ilaallee dubbachuu nu qaanafachiisaa jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qabna? Dubbachuun dura, gochuun dura, yaada sana hamaatti poozitiivlii irraa negatiivlii fudhachuun dura yaadnee dubbachuu qabna. Ilaallee, madaallee. Wanta nun goon boodee gammataa gar nu cabsu ta'uu hin qabu. Boodee kan mataa nu qabu ta'uu qaba. Kanaafuu meeqaan keenyatu eeggatee dubbataa jira. Meeqaan keenyatti eeggatee murteessaa jira. Meeqaan keenyatti gaafa tokko yakku abaduu inni akkasidha, inni akkasidha. Meeqaan keenya jedha. Maaliif kana ilaaluu dadhabne? Maaf kana walii hubachuu dadhabne? Maaf ubaa obboleessa kee keessaa dhiista? Maaf dogoggora obboleessa kee ilaaltee dhiista? Kanaafuu of bari, of ta'i. Yoo of duukaa hin taane eenyuyyuu ta'uu hin dandeessu. Dubbachuun dura yaadi. Muruun dura qottoo kee qaradhu. Kanaafidha yaadi dubbadhu kanan siin jedhu. Yaa obboloontan kiyya akkasin irraa barattanii jirtan abdii guddaan qaba. Baay'ee isinitti gammadeen jira. Tole yoo jaallattan like, share, subscribe gochuun nu cinaa dhaabbadha. Baay'een sin jaalladha. Barnoota biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii.